Fadha galatooma. Bagas geenye galanni waaqaaf haa ta'u. Kabajamoo pirezidaantii obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii keenya, kabajamtuu Aadde Loomii Badhoo, itti aantuu Afaaya'ii mana maree bakka bu'ootaa, kabajamtuu Aadde Shawii Shanqaa ministeera ispoortii fi aadaa, kabajamtoota ministeerota, kabajamtoota ambaasaadarootaa fi dippiloomaatota, kabajamtoota hooggantoota federaalaa fi magaalaa Finfinnee akkasumas naannoo Oromiyaa irraa asitti argamtan, hunda caalaa abbaa guyyaa kanaa kan taatan kabajamtoota abbootii gadaa keenya, kabajamtoota haadholee siinqee keenya, kabajamtoota foolleewwan, kabajamtoota eerroo fi arreewwan, kabajamtoota keessummoota waamichi isinii godhame, diyaaspooraawwan sagantaa kanarratti argamtan, kabajamtoota jiraattota magaalaa Finfinnee, kabajamtoota abbaa sirna kanaa kan taatan kabajamoo ummata Oromoo hundaaf. Hunda dura baga nagaan ayyaana Irreechaa bara 2017 ittiin nu ga'e, baga ittiin isin ga'e. Baga bacaqii gannaa of kaltanii booqa birraan geessan baga milkooftan. Baga gara hora Finfinnee fi fooramii kanaas nagaan dhuftan isinin jechuu barbaanna. Anaa dhufu kunoo Irreechi hora Finfinnee qe'ee irraa buqqa'eetti kabajaan deebi'ee yeroo kabajnu waggaa jaaffaa geenyee waaqni ittiin nu ga'ee ammas galanni haa ta'uuf. Mootummaa jijjiirama kana mirkaneessee fi qabsaa'ota jijjiirama kana keessatti gatii kafalan hundaaf ulfinni ni malaa fi ulfaadhaa galatoomaa jennaan. Irreechi faajjii sirna gadaa keessaa isa tokko. Akkuma beekamu sirni gadaa immoo duudhaa tokkummaa, duudhaa obbolummaa, duudhaa dimokiraasiitiin kan guutamedha. Ummata walitti qabaa, ummata wal agarsiisaa, ummata tokkoomsaa, ummata walitti firoomsa. Irreechi waltajjiin namni hundumtuu sababii gannaatiin kan gargar ba'an hundi, sababii roobaatiin kan gargar ba'anii dukkanni gannaa kan wal agarsiisuu addaan dhoowwe hundi kan irratti wal argan, kan ittiin nagaa walii hawwanii fi gara fuulduraatiifis akeeka gaarii egeree boruutiif baga ittiin sin ga'ee bara dhufuufis nagaadhaan ittiin waliin nu haa ga'u jedhanii haala gaariidhaan hawwii gaarii kan ittiin walii ibsanidha. Kanaaf Irreechi mallattoo tokkummaa fi obbolummaati jenna. Abbootiin gadaa, haadholeen siinqee, foolleewwan, ummanni Oromoo martinuu sabaaf sablammoota saboota adda addaa wajjin tokko ta'uudhaan walitti dhufuudhaan of qaluu isaaniitiif waaqaaf galata ittiin galchu. Yeroo ammaa kana Irreechi mallattoo eenyummaa Oromoo ta'uu qofa bira darbee karaa adda addaatiin ummanni hedduun kan walitti ittiin dhufan hawwii fi hawwata turizimii ta'uusaa irra darbeetoo obbolummaadhaan ummata walitti fiduu irratti ga'ee guddaa taphachaa jira. Akkuma qabatamaadhaan argaa jirrutti yeroo ammaa Irreechi kan ummata Oromoo qofa osoo hin taane sabab lammiin hedduun akkasumas jiraattonni bakka adda addaa jiraatanii fi akkuma waltajjii kanarrattis arginu iddoo adda addaa irratti kan jiraatan, biyya keenyas kan jiran, biyya alaas kan jiran, namoonni biyya keenyaan ala ta'an biyya alaarraa dhufanii kan irratti hirmaatan agarsiistuu duudhaa keenyaa isa guddaadha. Kana malees waan ummanni magaalaa Finfinnee keessatti haala ittiin Irreechi akka kabajamu taasisaa jiru xiqqoo tuquun barbaada.
magaalaa Finfinnee keessatti ummanni jiraataan magaalaa Finfinnee balbala shananuu faayee akkuma duratti waltajjii irraa ibsamaa ture marga afee akka aadaatti baga nagaan dhuftan anaa dhufu jedhee keessummoota magaalaa kanaan ala dhufan hunda simachaa jira. Kana biras darbee waan qabu baga nagaan dhuftan jedheetoo ittiin keessummeessaa jira. Kanaafuu ummata kanaaf galataa fi ulfina guddaatu mala. Gama biraatiin ummanni miliyoonotaan lakkaa'aman faayaa irreechaatiin yookaan immoo sirna gadaatiin faayamanii bareedanii kutaalee magaalaa hunda keessatti akkasumas aanota keessatti magaalaa Finfinnees alatti yoo haala addaatiin walitti dhufanii waliin kabajan irreechi feestivaala guddaa akka addunyaatti nu beeksisuudhaaf humna qabu ta'uusaa agarsiisaa jira. Walumaa galatti duudhaan irreechaa wal jaalachuu, wal kabajuu, araara buusuu, dhiifama walii godhuu, tokkoomuu fi walii humna ta'aniitoo biyya utubuu fi ummata waliin akka jiraatan gochuu keessatti agarsiistuun hedduun duudhaa kana baay'ee mirkaneessee fi bareechee nutti agarsiisa. Waan ta'eefis sirni irreechaa kabaja waggaatti yeroo tokko ayyaanaaf dhufnee duudhaa isaa ittiin calanqisnu osoo hin taane laphee keenya keessatti qabannee duudhaa irreechaa tokkummaa, obbolummaa, wal jaalachuu, waliin jiraachuu kana guyyaa guyyaadhaan jireenya keenya keessatti kan ittiin bullu, kan ittiin wal bulchinu, kan ittiin jiraannu ta'uutu isarraa eeggama. Irreechi hora Finfinnee baranaa adda. Dhimmoonni adda taasisan keessaa inni tokko Finfinneen akkuma waltajjii irra deddeebi'ee ka'aa turetti misooma kooriidariitiin faayamtee bareeddee irreechaaf miidhagina addaa dabaltee jirti. Irreechas miidhagina Finfinneen horatte kanarratti dabalataan miidhagina addaa hawwata turizimii addunyaa fi biyya keessaa ta'eera, madda galiis ta'aa jira. Irreechi abbaa mul'ataa fi abbaa jijjiiramaa hoogganaa keenya kan ta'e Dr. Abiy Ahmed akkasumas mootummaa jijjiiramaa isaan hooggananii fi hooggansi waliigalaa akkaataa ummata walitti fiduu danda'uu fi sirni fi duudhaan kun sadarkaa addunyaatti akka nu beeksisutti akka kabajamu ga'ee guddaa taphataniiru. Finfinneenis akkaataa kanaan kuulamtee miidhagdee akka ishiin sadarkaa addunyaatti nu beeksistuu fi magaalaa dorgomtuu taatu godhuu keessatti hooggansi mul'ataa kabajamoo muummichi ministeeraa keenya mul'ata isaanii fi kallattii nu kennaniin ummata wajjin taanee hooggansi magaalaa Finfinnee hundumtuu mul'ata kana fudhatee odoon harcaasiin akka gaariitti hojiitti waan hiikee fi waltajjii kanarrattis abbootiin qabeenyaa ummanni hedduun hojiin kun akka milkaa'u baay'ee gumaachisan waan jirtaniif hunda keessan walitti qabee ulfaadhaa galatooma jechuun barbaada. Mootummaan waadaa ummataaf gale gochaan agarsiisaa jira. Ummannis kallattii mootummaan kenneef fudhateetoo lakkaa'ee hojiitti jijjiiraa jira. Adeemsa kanaan amantaan mootummaa fi ummata gidduu jiru yeroodhaa yerootti cimaa jabaachaa dhufeera. Haa ta'u malee daandii badhaadhina keenyaa ni jalqabne malee hin xumurre ganaa galman geenye kan nu hafu karaa dheeraadha. Aadaa fi duudhaan keenya madda turizimii, madda galii ta'ee hiyyummaa fi boodatti hafummaa keessaa furtuu nu baasu ta'ee akka tajaajilu hojjechuun hunda keenyarraa ni eeggama. Ummanni boodatti hafummaa fi hiyyummaa keessa jiru aadaa fi duudhaa isaa miti innuun kabajamu. Kanaafuu kabaja kan fidu aadaa fi duudhaa keenya tokko madda galii fi turizimii gochuu gara biraatiin immoo ciccinee hojjechuudhaan. Siyaasni keenya hojiidha. Qajeeltoon keenya ida'amuudhaan
tokkummaa mirkaneessuudha. Galmi keenya badhaadhina hunda galeessaa fiduudha. Kanaafuu duudhaa irreechaa kan ta'e obbolummaa fi tokkummaa jabeessuudhaan nageenya waaraa akka guutuu biyyaatti mirkaneessuudhaaf hundi keenya harka wal qabannee hojjechuutu nurraa eegama. Akkasumas hirmaattonni yaa'ii kanaa yookaan hirmaattonni kabaja irreecha hora Finfinneettis ta'e hora Arsadee irratti argamuudhaaf qophooftanii fi hirmaachaa jirtan hundumtuu horri Finfinnees ta'e horri Arsadee karaa miidhagaa ta'ee fi karaa duudhaasaa eeggate qofaan akka kabajamu ga'ee keessan akka gumaachitan carraa kanaan waamicha isinii dabarsuun barbaada. Xumura irratti ayyaanni kun akkaataa kanaan bareedee miidhagee akka kabajamu gochuu keessatti ga'ee taphachaa kan turtan adda durummaadhaan abbootiin gadaa, haadholeen siinqee, foolleen akkasumas koreen keessummeessituu fi koreen qopheessituu yaa'ii kanaa kan mallaqa adda addaa gumaachuudhaanis deeggartan saganticha ispoonsar gootanis dabalateetoo hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaa fi hooggansa magaalaa Finfinnee hundaaf galata galchuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaan jedha. Baga nagaan irreecha geenye bara dhufuufis kan nagaan ittiin nu ga'u haa ta'u akkasumas irreecha milkii irreecha ittiin of kalluuf haa ta'u Waaqayyo Itoophiyaa fi uummata ishee yaa eebbisu.